And this is my show. Risk. McIntyre got over the top rope. Royal Rumble. Dhalli namaa akkamiin reebichaan gana dandamata. Teessoo sibiilaa fi meeshaawwan cina jiruun reeba. Mataa qabee wantoota jajjaboo bira jiruun dha. Hanga fedhe utaalee ciqilee lafatti reeba. Ulee sibiilaa fedheen irra deddeebiin tuma. Dacheetti dabalee hin dhiisu. Irra deddeebi'ee gubbaadhaan ga'ee lafaan dha. Arraba qofa biyyoo hanqisee tuma. Kun hundi dorgommii WWE irratti qophii ispoortii dorgommii dhiyaatudha. Galma guutuu qophii kana daawwatan miira keessa seensisee iyyisiisa. Kaan ni jabeessa. Kaan garee deeggaruuf bo'a. Ni jabe. Kaan ammoo irra deddeebiin itti iyyisiisa. Qophii kana kan daawwatu dorgomtoonni kun sibiila irraa hojjetamanii jechuun nama hin dhiisisu. WWE. Oh no. Oh no. Powerbomb right with Roman Reigns up. Siinaan entertainment qophii keenya isin bohaarsu isiniif qabannee waadaa keenya eeguun dhufneerra. Isinis iccitii dudduuba wrestlinii jiru faana yaadaan arreeduun daawwadha. Yes. I hope you enjoyed that tape, Miz. The Beast incarnate is here. Iccitii duuba wrestlinii. Yeroo ammaa kanatti biyyoota 180 olitti afaanota 28tti hiikamuun hordoftoota miiliyoona 800 oliin foddaawwan TVtiin kan daawwatamu dorgommiin daawwidichi WWE tamsaasii isaa hawwiif dharraan eegamu biyya Ameerikaa qofatti dinqisiifattootaa fi daawwattoota akkasumas kanneen maamila dhaabbataa dabalatee hordoftoota miiliyoona 11 kan qabudha. WWE har'as icciitiin guddaan dudduuba isaa jiru gurra hawaasaa kan hin geenyedha. Yeroo ammaa kanatti biyyoota 180 olitti afaanota 28 hiikamuun hordoftoota miiliyoona 800 oliin foddaawwan TVtiin kan daawwatamu dorgommiin guddichi WWE tamsaasa isaa hawwiif dharraan eegamu biyya Ameerikaa qofatti dinqisiifattoota daawwattoota akkasumas kanneen maamila dhaabbataa dabalatee hordoftoota miiliyoona 11 kan qabudha. Qophiin TV WWE har'as iccitii guddaan dudduuba isaa jiru gurra hawaasaa kan hin geenyedha. Kana malees hedduun hordoftoota isaa qophiin dorgommichaa dhugaa kan itti fakkaatu onnee isaanii rarraasanii gojomiin daawwatu. Namooti galma keessaa fi naannoo dirree dorgommichaa jiran kumaataman lakkaa'aman illee laphee dhahataa miiraan faana arreedaa yeroo daawwatan ni mul'atu. Namooti galmaa fi naannoo dirree dorgommichaa jiranillee kumaataman kan lakkaa'aman laphee isaanii dhahataa miiraan faana arreedaa yeroo daawwatan ni mul'ata. Garuu dorgommiin WWE eenyuun eegale? Iccitiin dhokotaan inni qabu eenyu? Mee jalqabarraa kaafnee waliin haa ilaallu. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1952 Jees Mahooniin eegalan kan dubbatamu hundeessaan WWE bara 1963 balaa tasaan kan lubbuun isaa dabarte yoo ta'u innis ilma isaa Viinsaan Jaak Mahoon dhaalchisuun boqote. Viinsaan maqaa dhaabbata kanaa WWF fi kanneen birootti osoo jijjiiruu waggoota dheeraaf turus xumura irratti bara 2002 WWE'tti jijjiiruun maqaa ammatti jiruun raggaasise. Dorgommiin kun torbanitti sa'aatii tokkoof kan foddaa televezyiiniin darbu yoo ta'u hordoftoota hedduu kan qabudha. Kana malees meeshaalee teeknooloojii garaagaraa fayyadamuun dorgommii kana dhugaa fakkeessuun dabalanii fidu. Hordoftoonni qophii kanaas nama deeggaraniif jaallatan deeggaruu abdii irratti horachuun ilaaluu hanga xumuraatti qalbii isaanii fannisanii daawwatu. Haa ta'u malee amantanis amanuu baattanis dorgommiin kun akkuma fiilmii fi diraamaalee garaagaraa barreeffame shaakallii godhamee qophiin marti erga raawwateen eenyu akka moo'uuf eenyu akka mo'amu taateewwan hundi gahee isaanii erga fudhatanii booda agarsiisaaf dhiyaata. Biyyuma keenya keessatti qophiin kun dorgomtoota dhugaa fakkaatee dhiyaatuuf dorgommii ajaa'ibsiisaa qalbii namaa hawwatudha. Dorgomtoonni dorgommii kanarraa yeroo kontiraataa isaanii fixanii soorama ba'an afaan isaaniin yeroo isaan sobadha jedhan caalaa maaltu nama ajaa'ibsiisa. Kana malees kan nama ajaa'ibu sochii achirratti godhamu qofa osoo hin taane eenyu akka geepha fudhatuu fi hin fudhannellee jalqabumarra iskiriptii erga barraa'ee
murtaa'e booda kan dhiyaatudha. Dorgomtoonni asirratti arginu kun giidoo fi dandeettii reebichaaf bunyaa cimaa kan qaban qofa osoo hin taane fiilmii yookiin immoo diraamaa hojjechuun jajjaboo warra ta'anidha. Kana malees hooggantoonni achirra jiranuu fi warri naannoo sanarra marsanii jiran hundumti isaaniiyyuu taatee filamanii achirratti dhiyaatanidha. Isaanis kan jarri gochaa jiran sochii diraamaati malee hoogganaa yookaan immoo to'ataa taphichaa ta'anii miti. Jalqabarra sochii godhan mara barreeffamaa fi kan kenname ni shaakalu. Sochii jabina qaamaa fi agarsiisa bakka shaakalaa erga xumuranii ija hawaasaa baasuuf qophiidha jedhamee shaakalli isaanii yeroo xumuramu isaanis dorgommiif dhiyaatu. Isaanis dorgommii irratti sochii dubbii isaaniif kenname mara taatummaan agarsiisuun arrabsoo fi sochii aariif kolfa garagaraa qaamaan godhanillee kan shaakalan ni raawwatu. Kanaan ala kan godhee argame ammoo yookaan immoo sochii isaaniif iskiriptiin kenname kan hin goone adabbiin isaa jabaadha. Egaan walumaa galatti qophiin riisliinii kun kan dhiyaatu sobaa fi shaakalaan taatee diraamaa akka diraamaatti barreeffamee dhiyaate ta'uusaa asumaan isinitti hima. Mee isin qophii kana akkamitti ilaalaa turtan? Seenaan Entertainment filannoo keessa yeroo maraa waan dhaggeeffataniif galatoomaa.